raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Nooruu harka fuune dhaggeeffattoota keenya raadiyoonii Dirree Shaggar caqasaa jirtan akkam jirtu nagaaf kabajni nuti isiniif qabnu bakkuma isin jirtanitti sinaa ga'u jecha oduu guyyaa har'aaf qopheessine kan isinitti himu anseenaa beekumaati. Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuutti dargaggoonni 2 humnoota addaa naannoo Amaaraatiin ajjeefaman. Godina Shawaa Lixaa aanaa Daannootti qubattoonni Amaaraa hokkora kaasuun ibsame. Itoophiyaan marii waliigaltee biyyaalessaa walakkeessa baatii sadaasaa irraa jalqabdee geggeessuuf akka jirtu ibsame. Kunneen hangafoota. Amma oduuwwan tokko tokkoon. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu ganda Lalistuu Somboo jedhamutti dargaggoonni 2 kanneen maqaan isaanii Ordofaa Darajjee fi Galataa Wiirtuu jedhaman onkololeessa 13 bara 2014 humnoota addaa naannoo Amaaraa naannicha keessa qubsiifamaniin ajjeefaman. Humnoonni kunneen bobaa mootummaa naannoo Oromiyaa jala dhokatanii lubbuu namaa fi qabeenyaa irratti badii hamaa qaqqabsiisaa jiraachuu maddi raadiyoonii Dirree Shaggar bakka sitti argamu mirkaneesseera. Dargaggoota humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin ajjeefaman kunneen keessaa dargaggoo Ordofaa Darajjee barataa eebbifamaa yuunivarsiitii bara kanaa yoo ta'u dargaggoonni kunneen sabboonummaa oromummaa isaaniitiif qofa humnoota kanaan akka ajjeefamantu himame. Dabalataanis gareen kun ganda Lalistuu Somboo keessatti manneen qonnaan bultootaa ibiddaan gubaa akka jiruu fi dhiibbaa poolisiin humna addaa Oromiyaa uummaticharraan gahaa jiruun hawaasni tokkummaadhaan humnoota kana ofirraa qolachuuf akka rakkate maddi kun ni ibsa. Haleellaa humnoonni Amaaraa uummata naannichaa irratti banan duuba deeggarsi mootummaa naannoo Oromiyaa jiraachuu isaatiin carraan hawaasa naannichaa ajjeefamuu qofa akka ta'e kan eeru maddi kun adeemsi bilxiginnaa karaa daangaatiin Oromoo fi Oromiyaa irratti waraana bansiisaa jirtu bilxiginnaa Oromiyaa dabalatee biyyattiin walumaa galatti dhiibbaa siyaasaa garee Amaaraaf harka kennachuu ishee ifatti kan agarsiisu akka ta'e ifoomseera. Kan gabaase Wabii Waaqooti. Qubattoonni Amaaraa godina Shawaa Lixaa aanaa Daannoo keessa qubachuun jiraachaa turan ajaja finxaaleeyyii Amaaraa irraa fudhataniin torban kana keessa hokkora kaasuun manneen jiraattotaa gubanii qotee bulaa Oromoo hedduu qe'ee qabeenyaa isaaniirraa buqqisuun ibsameera. Akka maddeen garaagaraa ibsaa jiranitti aanaa Daannoo gandoota akka Daawodaallee, Aduulaa fi Awaddii Gulufaatti hokkora qubattoonni garee finxaaleeyyii Amaaraatiin gurmaaniin kaasaniin manneen qonnaan bultootaa gubachuu maddiitti namoonni baay'een qe'ee isaaniirraa buqqaafamaniiru. Gareen kun manneen qonnaan bultootaa gubuun namoota hedduu qe'ee isaaniirraa wayita buqqaasee jirutti poolisoonni humna addaa Oromiyaa gama finxaaleeyyii Amaaraa goruun namoota hedduu reebaa fi hidhaa akka jiran maddeen keenya himaniiru. Qubattoonni aanaa Daannoo keessa jiraatan kunneen yeroo garaagaraatti moggaanni godina addaa isaanii kennamuun maqaa naannoo Amaaraatiin akka of bulchan gaafachaa turuun walqabatee hokkora garaagaraa kaasaa turaniiru. Sababa kanaanis aanichatti lubbuun lammiilee hedduu darbuun manneen jiraattotaa dabalatee qabeenyi baay'een barbadaa'aa tureera. Bifuma wal fakkaatuun qubattoonni godina Wallagga Bahaa aanota akka Giddaa Ayyaanaa fi Kiiramuu keessa qubatanii turan torbanoota muraasa dura humnoota finxaaleeyyii Amaaraa isaan keessa manneeffateen lubbuun ilmaan Oromoo 31 galaafatamuu qabeenyi hedduun barbadaa'uu fi kaan ammoo saamamuu gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Wabii Waaqootu gabaase. Itoophiyaan marii waliigaltee biyyaalessaa sadaasa 15 bara 2014 irraa eegaltee adeemsisuuf akka jirtu ibsame. Dhaabbanni tajaajila oduu Itoophiyaa walitti qabduu mana maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaa Dr. Raayel Baafee wabeeffachuun akka gabaasetti marichi miira wal dhiibuu, wal yakkuu fi wal sakaaluu dhabamsiisuun tokkummaa biyyattii ijaaruun jijjiirama fiduuf haala mijataa kan uumu ta'uutu ibsame. Marichi walakkeessa ji'a sadaasaa keessa akka jalqabuu fi haala mijeessummaa dhaabbata The Behind Itoophiyaa jedhamuun
hojiirra akka oolu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Marichi rakkoo biyyattii mudachaa jiru ilaalchisuun miirri wal dhiibuu, wal yakkuu fi wal sakaaluu hafee qaamonni dhimmisaa ilaallatu wal gargaaruu fi waliin hojjechuuf akka danda'anitti kan taasifamu ta'uu ibsuun marichi gidduu seentummaa qaama kamiirraayyuu bilisa ta'een Itoophiyaanotaan akka geggeeffamu eeruun marichi bu'aa qabeessa akka ta'uu fi hawaasni gara waltajjii dhufee yaada isaa kennachuu akka qabu ibsameera. Gama biraatiin dhaabbata The Behind Itoophiyaa maricha hoogganuuf deemu dabalatee qaamonni yeroo ammaa maqaa marii biyyaalessaa geggeessuutiin socho'aa jiran mootummaa aangoo harkaa qabu waliin kallattii fi alkallattiin hojjechaa waan jiraniif mariin jedhamu kun amansiisaa fi bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'u jechuun jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo ABO fi KFO'n ibsaa turaniiru. Qaamoleen adeemsa marii kana abbummaan ni hoogganna jedhan marichi gidduu seentummaa qaama sadaffaa malee Itoophiyaanota qofaan geggeeffama jechuun wayita ibsan jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo ABO fi KFO'n rakkoo siyaasaa biyyattii keessatti waggoota dheeraaf kuufamaa turee fi walganiinsa deddeebi'ee mudatu irraa ka'uun bakka qaamni sadaffaa hin jirretti mariin jedhamu kun geggeeffamuu akka hin dandeenyee fi geggeeffamus marii haqa qabeessa ta'uu akka hin dandeenye ibsaa turaniiru. Dabalataanis odeessaaleen ba'aa jiran tokko tokko akka ibsanitti gareelee qabsoo hidhannoo geggeessaa jiran kan mootummaan Itoophiyaa shororkeessitoota jedhee farraje waraanni bilisummaa Oromoo fi gareen TPLF maricha irratti hirmaachuu akka hin dandeenyetu ibsama. Akkasumas paartileen siyaasaa filannoo Itoophiyaa marsaa jaaffaa irratti hirmaatan qofatu marii sana keessatti qooda fudhata odeeffannoon jedhus darbee ni dhaga'ama. Mariin waliigaltee biyyaalessaa jedhamu kun qaamolee qabsoo hidhannoo geggeessaa jiran kan hin hirmaachifne yoo ta'e akkasumas jaarmiyaaleen siyaasaa filannoo marsaa jaaffaa irratti hin hirmaanne kan dhiibu yoo ta'ee fi qaama sadaffaa bilisa ta'een kan hin geggeeffamne yoo ta'e marichi rakkoo furuun haa hafuuti matumtisaa rakkoo biraa dhaluu akka danda'u xiinxaltoonni garaagaraa ibsaa jiru. Wabii Waaqootu qindeesse. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereesii fi ministeerri dantaa alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken dhimma Itoophiyaa irratti mari'achuun dhaga'ame. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereesii fi ministeerri dantaa alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken dhimma waraana kaaba Itoophiyaatti waggaa tokkoof jiruuf jireenya uummataa gaaga'uu irratti argamuu fi dhimma Afgaanistaan irratti mari'achuu ministeerri dantaa alaa Ameerikaa beeksiseera. Wayita kanattis rakkoo deeggarsa namoomaa sababa waraanichaatiin bakkasitti mudate furuuf tattaaffii barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees gochaa jiranii fi haala rakkisaa ta'e keessatti Itoophiyaatti argamuudhaan tajaajila deeggarsa namoomaa gochaa turan hojjettoota dhaabbatichaaf dinqisiifannaa qaban Bilinken ibsaniiru. Hoggantoonni lameenis waraana lubbuu lammiilee nagaa fi nageenya biyyattii gaaga'aa jiru kana dhaabsisuu fi deeggarsa lammiilee barbaachisu irratti cimsanii waliin akka hojjetan mari'ataniiru. Waraanni Tigraay keessatti geggeeffamaa ture gara naannolee Amaaraa fi Affaaritti babal'achuusaatiin yaaddoosaa ibsaa kan ture. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa irra deddeebi'uun dhimma waraana Tigraay irratti wayita mari'achaa turetti dhiibbaa manni marichaa Itoophiyaa irratti taasisuuf yaade Raashiyaa fi Chaayinaan waliin ta'uun mormuun kan yaadatamudha. Raashiyaan addatti karaa dubbii himaa waajjira ministeera dantaa alaa ishee Ameerikaan dhimma keessoo Itoophiyaa keessaa harka akka baafattuuf hubachiisaa turtullee kamisa darbe garuu dubbii himaan waajjira ministeera dantaa alaa Raashiyaa Maariyaa Zakaaroovaa qaamoleen waraanicha irratti hirmaataa jiran haal duree tokko malee dhukaasa dhaabuun mariidhaaf akka of qopheessan gaafattee jirti. Kan qindeesse Liban Jaarsooti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii balallii xiyyaaraa deeggarsa namoomaa gara Tigraayitti akka hin taasifne dhorke. Haleellaa qilleensarraa mootummaan Itoophiyaa torbanitti yeroo arfaffaaf naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti jimaata darbe taasiseen walqabatee danqamuu qubannaan xiyyaara deeggarsa namoomaa addunyaa mudateen dhaabbatichi kanuma hordofuun balallii xiyyaaraa deeggarsa namoomaa gara naannoo Tigraayitti taasisu akka dhorke beeksiseera. Dubbii himaan dhaabbatichaa Steven Dujaarik akka jedhanitti sababa haleellaa qilleensarraa mootummaan federaalaa magaalaa Maqalee irratti geggeessaa tureen to'attoonni balallii buufata xiyyaaraa Maqalee xiyyaarri deeggarsa namoomaa fi namoota 11 imalchiisee ture akka hin qubanne wayita ajaja dabarsan xiyyaarichi nagaan gara Finfinneetti deebi'uu beeksiseera. Xiyyaarri deeggarsa namoomaa fe'ee buufata xiyyaaraa magaalaa Maqalee akka hin qubanne dhorkame kun haleellaa qilleensarraa mootummaan taasisaa tureen kan walqabate yoo jedhamu dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasaa Tulluu garuu dhimma isaanii yoo ta'e malee sa'aatiin balallii qilleensarraa itti taasifamee
fi sochiin xiyyaaraan deeggarsa namoomaa fe'ee ture wal hin tuqu jedheera. Dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Steven Dujaarik dhaabbatichi balaallii gara sanatti taasisu guutummaatti haquu dubbatanillee yeroo hangamiif akka turu osoo hin ibsin hafaniiru. Dubbii himaan humnoota Tigraay Geetaachoo Raddaa immoo haleellaa qilleensarraa humni qilleensaa Itoophiyaa magaalaa Maqaleetti taasisaa tureen wal qabatee xiyyaarri deeggarsa namoomaa buufata xiyyaaraa Maqaleetti qubachuuf yaaliin taasise danqamuu mirkaneesseera. Liiban Jaarsootu qindeesse. Turkiin Ameerikaa dabalatee ambaasaaderoonni biyyoota 10 biyyattii lakkisanii akka bahan ajajje. Fonqolcha mootummaa akka lakkoofsa faranjootaa bara 2016 Turkiitti fashalaa'ee duuba jira jechuun dhimmisaa mana murtiitti ilaalamaa nama jiru Osmaan Kaavalaa akka mana hidhaarraa hiikamu biyyoonni garaagaraa gaafachuu hordofee murtoo pirezidaantii biyyattii Xaayib Erdo'aaniin murteeffameen Turkiin Ameerikaa dabalatee ambaasaaddera biyyoota 10tiin magaalaa Ankaaraa gadhiisanii akka bahan ajaja dabarsuu ishee Rooyiters gabaaseera. Osmaan Kaavalaa torban dabarsine kana beellama mana murtii qabaachaa kan ture yoo ta'u ambaasaaderoonni Ameerikaa Jarman, Faransaay, Fiinlaand, Swiidin, Deenmaark, Noorweey, Hoolaandii fi Niwuzilaand waliin ta'uun namni kun hatattamaan hidhaarraa akka lakkifamuuf pirezidaantii Turkii Xaayib Erdo'aaniin gaafachuun dhaga'ameera. Ministeerri dantaa alaa Turkii garuu ambaasaaderoota kunneen waamuun dhimmicha irratti ibsa akka laatan erga gaafatee booda yaadichi gonkumaa fudhatama kan hin qabne ta'uu himuun kufaa taasisuun beekameera. Pirezidaantiin Turkii Xaayib Erdo'aan gaaffii ambaasaaderoonni biyyoota kunneen dhimma keessoo biyyattii keessa lixaniiru jechuun ambaasaaderoonni biyyoota 10 hatattamaan biyyattii lakkisanii akka bahan yoo ajajan hanga nuti oduu kana qindeessinutti Ameerikaa, Jarmanii fi Faransaay dhimma kanarratti deebii kan hin kennine ta'uu Rooyiters gabaaseera. Kan qindeesse Liiban Jaarsooti. Oduun har'aaf qabnu kanumaan gammaa ture qophii keenyaaf waliin tura. Osoo odaan jiru maal bargamoo faarsoonee maal bargamoo faarsoonee Oromoon koo kanneessa maaf tuutute aarsoonee maaf tuutute aarsoonee maaf tuutute aarsoonee maaf tuutute aarsoonee erga jalaa tuqamee mootiin abbaan kanneessa. Kennemni yoom sedeessa 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 Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Har'allee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaa. Yaa gantoo akka kee Hacaaluu ijoollee fakkilee bu'ee dhugaa dubbatee du'ee. Cimcisa miidiyaa. Qophii kanaan dhimmoota bilbiltuu taateewwanii fi mudannoowwan tibbana Itoophiyaa fi naannawa gaanfa Afrikaatti ta'an raawwataman odeessaalee fi yaadawwan gama siyaasaa fi hawaasa dinagdeetiin hubatamanii fi dhiyaatan keessaa sacaanee muraasa isaanii isiniif dhiyeessina. Cimcisa miidiyaa.
Dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar kabajamoo akkam jirtu. Sagantaa keenya cimmisa miidiyaa har'aa qabannee dhiyaanneerra. Sagantaa keenya har'aa keessatti dhimma mootummaan bilxiginnaa lammiilee biyyattii irratti duguuggaa sanyii raawwachaa jiruun wal qabatee waan isinii dhiyeessinu qabna. Hanga xumura sagantichaatti nu waliin turtu jennee abdanna. Haalli impaayera Itoophiyaa kana keessatti adeemsifamaa jiru lammiilee biyyattiitiif hibboodha. Namoonni sababa malee ajjeefamu, hidhamus. Kanneen hidhamanis keessumaayyuu Qaallittii fi Qilliinxoo keessatti akka dararaman ni hubatama. Namoonni hidhaman kunniin ammoo akka hiikaniif halkaniif guyyaa yeroo watwaatantu mul'ataa jira. Yeroo mana hidhaa xiqqoo sana keessaa ba'an garuu maaltu ta'a gaaffii jedhuuf namuu deebii gahaa ta'e waan qabu fakkaatu. Deebinsaas ifaa fi salphaan gara mana hidhaa isa bal'aa ta'e Oromiyaatti darbu kan jedhudha. Wanti hubatamuu qabu garuu sabaa fi sablammoonni biyyattii mana hidhaa impaayera Itoophiyaa kana jalaa bilisa ba'uuf impaayera olaantummaa gartuu tokko qofa leellistu diiguun akka lammiilee biyyattii hunda hammatutti ijaaruun fala filannoo hin qabne akka ta'e fudhachuun barbaachisaadha. Hanga olaantummaan saba tokko dirree siyaasa Itoophiyaa keessaa akka kosiitti haxaamee hin gatamnetti nageenyaa fi tasgabbiin waaraa akka hin buune wal naman gaafachiisu. Impaayerri Itoophiyaa warra akka leencatti bookkisee akka qeerransaatti aadee goomataa yaaddessu mana hidhaa xixiqqoo akka Qilliinxoo, Qaallittii, Alambaqqaanyitti ofirraa ittisuun waan fedhashii hunda raawwachuuf gatantaraa jirti. Sabni Oromoo garuu mana hidhaa xixiqqoo keessas ta'ee mana hidhaa bal'oo keessattis seerri ajjeefamuu irraa baraaru biyyattii keessa hin jiru. Impaayerattiin ilmaan Oromoo akka bineensatti naasuu tokko malee ajjeesuu, dhabamsiisuu, hidhuu, gidirsuu fi saamuu aadaa godhattee jirti. Miidhaa fi ajjechaan dhala Oromoo irratti gaggeeffamu garuu uummanni Oromoo yoomiyyuu caalaa eenyummaa mirgaa fi haqa dhabe baree qabsootti cichee akka itti fufu yoo taasise malee gabrummaa jalatti jilbiiffatee akka bitamu hin goone. Impaayera Itoophiyaa tiksuu keessatti gahee guddaa kan taphatan namoota maqaa Oromoo dhaatan ta'uu seenaan ragaadha. Isaan garuu akka Oromootti otoo hin taane Amaara of fakkeessanii jiraachaa turan, jiraachaas jiru. Abiy Ahimad sirna kana akka hundee ejersaatti gadi fageessee dhaabuu malee kaayyoo biraa hin qabu. Inni haati koo mootii torbaffaa taata naan jettee jirti jedhu hunduu abjuudha. Abiy maqaa sirna impaayera Itoophiyaa tiksuun abjuu dheebuu aangoo qabu guuttachuuf fiigicha jalqabaa fi dhuma hin qabne fiigaa jira. Jaarraa qaroominaa fi diimokiraasii keessa mootii ta'uuf abjoochinuyyuu doofummaa ijaa fi miila hin qabnedha. Namni kun yeroo uummanni biyyattii kumaatamaan qe'eerraa buqqa'ee bakka seenu dhabu, yeroo kumaatamni hedduun bishaaniin nyaatamu, yeroo uummanni beelan dhumuu fi sababa adda addaan jumlaan ajjeefamu uummata biratti argamurra bakkeewwan waan isa gammachiisu itti argaman daawwachuu filata. Gaafa ongeen Boorana jalaa loowwansaa lafarraa fixu Abiyyi gidiraa fi gadadoo uummanni keenya keessa jiran kana dhoksuuf pirezidaantii naannoo Oromiyaa waliin ta'uun qamadii fi maangoo daawwachaa oole. Abiyyi aangoo isaatiiffachuurraan kan hafe biyyattiin sa'aatii 24 keessatti diigamtuyyuu dantaa waan qabu fakkaatu. Garuu wanti guddoo nama yaaddessu Abiyyi aangorraa kufuuf wayita qarree irratti argamu kanatti humni waraanaa isaan ajajamu sanyii dhala namaa lafarraa fixuuf waan kakate fakkaata. Kanaafuu uummanni Oromoo sanyiinsaa otoo lafarraa duguugamee hin badin of qopheessuu qaba. Sirna gartuu tokko qofa ol kaasee leellisuu barbaadu kanatti ammallee dammaquu qaba malee madaquu akka hin qabne bareechee hubachuu qaba. Dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo dhaadhiyoon eenyummaa dhoksaan haguugameen haalaa fi yeroo ilaallatee gogaasaa jijjiirrachaa dhufuun booddee kaayyoo fi mul'anni isaa Itoophiyaa dulloomtuu kaleessaa sana deebisuuf damee Oromiyaa irratti nyaara haaddatee biltsiginnaan as ba'e. Akkuma kaleessa wayyaanee jalatti nu adamsaa fi adamsiisaa, nu waxalaa fi waxalchiisaa, nu hidhaa fi hisisaa, nu ajjeesaa fi ajjeechisaa, nu saamaa fi saamsisaa ture. Har'as muuxannoo kaleessaa jabeeffachuun kutaalee Oromiyaa bahaa hanga lixaatti, kibbaa hanga kaabaatti gocha duguuggaa sanyii raawwachaa jira. Abiy Ahimad aangoosaa dheereffachuuf sabaa fi sablammoota biyyattii walirratti kakaasuun wal ficcisiisuu akka karooratti qabatee gadi bahee jira. Shiraa fi sharrii xaxameenis sabaa fi sablammoonni biyyattii keessa jiran
kallattii maraan bilaasha irbaata biyyoo wal godhaa jiran. Baha Oromiyaa liyyuu poolisii Sumaalee Harargee cinaaksan irratti bobbaasuun kibba lixa Oromiyaan ummata Sidaamaa fi Oromoo walitti kaasuun lixaan humnoota leellistoota sirna naafxanyaa ummata Oromoo Wallagga Bahaa fi Oromoota Matakkal irratti bobbaasee kaabaan ummata Tigraay irratti qilleensarraa boombii akka cabbii dheekkamsaatti itti roobsuun harki Abiy Ahimad dhiiga lammiilee qulqulluun laaqamu odeessaaleen gidduu kana gabaafamaa turan ni mirkaneessu. Walgaarreffannaa waggaa 2 walakkaa booda Biltsiginnaa fi adda bilisa baasaa ummata Tigraay gidduutti waraanni gaggeeffamu waggaa tokko duucheera. Sababa waraanichi itti jalqabe yaada garee lamaatu jira. Waaqeffattoonni fi duuka buutonni falaasama ida'amu jalqabbii waraanichaatiif haleellaa humnoonni Tigraay buufata kutaa waraana kaaba biyyattii irratti gaggeessan wayita jedhan, gareen faallaa mootummaa jiran ammoo yaalii Abiy Ahimad gurmuu aangoo siyaasaa naannoo Tigraay to'atee ture humnaan fonqolchuun qaama falaasama ida'amuun cuubame naannicha irratti muuduuf taasiseen mormii qunnameen akka ta'etu himama. Haga ammaa garuu qaamni sababa waraanni lubbuu namoota kumaatamaa galaafatee miliyoonota qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqise qabatamaatti ragaan kan himen jiru. Waraanni jalqabames akka yaadame salphaa otoo hin ta'in olee bulee ulfaachaa dhufe. Qaamni Itoophiyaa ogdii waraanaa dhiigni lammiilee nagaa keessatti lola'u ta'uun addunyaa yaaddesse. Manneen amantaa, manneen barnootaa, hospitaalonni fi oolmaan daa'immanii otoo hin hafin haleelaman. Jiruu fi jireenya uummataa naannichaa jeeqamee siyaasaa fi diinagdeen Itoophiyaa akka malee raafame. Haadholii ulfaa dabalatee dubartoonni akkaataa jibbisiisaa ta'een gudeedaman. Yakkisuu kaneessan dhala namaa irratti ta'ee hin beekne naannoo Tigraay keessatti raawwatame. Dhiittaa fi sarbama mirga namoomaa Tigraay keessatti taasifameenis hawaasni idil addunyaa wal jalaa fuudhee balaaleffate. Hanguma waraanichi cimaa dhufeen loltoonni mootummaa Itoophiyaa humnoota Tigraayin akka malee ajjeefamuu fi booji'amuun harkaa haphachaa dhufe. Mootummaan Itoophiyaas dargaggoota biyyattii hojii dhabdummaan abdii kutachiisee fi daa'imman umuriin isaanii waraanaaf hin geenye leenjii malee waraana kanarratti hirmaachisuu maddiitti loltoota Eertiraa fi Somaaliyaa daboo kadhachuun humnoota Tigraayin kokkee wal qabu itti fufe. Kanumaan wal qabatee mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaan biyyoota alaa hammaachaa dhufe. Michuuwwan ishee bara dheeraa sababa waraana kanaan diinota itti ta'uuf dirqaman. Hariiroon Itoophiyaan biyyoota alaa waliin qabdus akka malee laamsha'e. Itoophiyaan gorsa biyyootaa fi dhaabbilee jajjaboo addunyaa dhaga'uu hin barbaadu jechuun rakkoo keessoo biyyattiif qawween furmaata ta'uu irra deddeebitee dhaadatte. Ummanni Abiy Ahimad adda babaayetti hiriira balaaleffannaa giddu seentummaa biyyoota alaaf baase suuraa Vilaadimiir Puutiin kabajaan ol fuudhuun alaabaa Ameerikaa gube. Kun ammoo biyyoonni gurguddoon addunyaa kanaa Itoophiyaa irratti garee lamaan wal gaarreeffachaa akka jiran mul'ise. Ameerikaa, Faransaay, UK, Jarman wayita Itoophiyaatti ija diimessan Chaayinaa, Raashiyaa, Iraan, Turkii fi Indiyaan fa'ammoo siif jirra jechuun mootummaa Abiy Ahimaditti onnee horuu jalqaban. Bariisaa Ameerikaan qondaaltota mootummaa Itoophiyaa irra qoqqobbii fiizaa kaa'uun qoqqobbii dinagdee ammoo teessorra keesse. Itoophiyaan hanqina sharafa alaa ishee mudateen imbaasiiwwan biyyoota 30 olii cufuuf murteessite. Mootummaan Itoophiyaa humnoota Tigraay waraana lafoon injifachuu dadhabee qilleensarraa haleeluuf diroonii waraana nammaleeyyii Turkiirraa bitachuuf bulchaa biyyattii Xayyib Erdogaanitti mari'ate. Chaayinaa fi Iraanis diroonii dabalatee meeshaalee waraanaa adda addaa dhoksaan gargaarumsaanii waan hin oolle. Akkuma Bashir Al-Asaad magaalota humnoonni dimokiraasii Sooriyaa keessa jiran jedhee yaadu hunda hospitaalli fi manneen barnootaa otoo hin hafin lammiilee Sooriyaa qilleensarraan boombii keemikaalaa waan haleelaa ture. Abiy Ahimadis ji'oota muraasa dura haleellaa magaalaa Maqalee irraa kiiloomeetira 25 irratti argamu Togoga irratti raawwateen lubbuun namoota nagaa hedduun galaafatamte. Waraana mootummaa Itoophiyaa loltoota Eertiraa fi milishaa naannoo Amaaraa kasaaraa olaanaaf saaxiluun daangaa Tigraay keessaa haleelanii baasan. Abiy Ahimadis humna qabu hunda fitatee loltoota Tigraayin wal waraanuu itti fufe. Torbanoota darban keessa bifa haaraa ta'een humnoota Tigraay irratti waraana banuu erga labsee booda haleellaa qilleensarraa daangaa naannoo Amaaraa, Affaarii fi Tigraay irratti taasisuun yaalii haleellaa qilleensarraa eegale. Wiixata darbee jalqabee guyyoota 4 magaalaa guddittii naannoo Tigraay Maqalee irratti haleellaa qilleensarraa walitti fufiinsa qabu raawwatee jira.
mootummaan Abiy Ahimad jalqabaaf waakkachaa ture. Boodarra garuu buufata leenjii waraanaa fi koominikeeshinii humnoota Tigraay xiyyeeffadheen haleelaa jira malee lammiilee nagaa miti jedhullee qondaalonni Tigraay garuu haleellaan raawwatamaa jiru giddugaleessa naannichaa bakka lolli itti adeemsifamaa hin jirretti waan ta'eef xiyyeeffannaan isaa lammiilee nagaa ta'uun waan haalamuu miti jechuun himachaa jiru. Akkasumas miidiyaaleen addunyaa hojjettoota deeggarsa naannoo sana jiraatan waabeffatanii gabaasaa akka jiranitti haleellaa mootummaan magaalaa Maqaleetti gaggeessaa jiruun lubbuun lammiilee nagaa darbaa jiraachuu fi bu'uuraaleen misoomaa manca'aa jiraachuu ibsaa jiru. Aktivistoonni naannoo Tigraay dargiituu bifa geeddaratee nutti dhufe ummanni keenya jabaatee lola isarratti baname ofirraa qolachuu qaba jechuun cimsanii gorsaa jiru. Dargiin gabaa Haawuzeen irratti boombii roobsee faashisti Abiy Ahimad ammoo togogaa rukutuun haadholii Tigraay dhiiga boochisaniiru. Lamaanuu irree isaanii jalatti nu dhiituuf wixxifatan. Garuu ummanni Tigraay dhumarra ni mo'ata jechuun jajjabeessaa jiru. Ameerikaan haleellaan qilleensarraa Abiy Ahimad magaalaa Maqaleetti si'a 4 gaggeessaa jiru kun waraanicha ni hammeessa jechuun balaaleffattee jirti. Biyyoonni fi dhaabbileen garaagaraas haleellaan qilleensarraa Maqalee irratti taasifamaa jiruu fi jireenya lammiilee nagaa gaaga'uu malee furmaata tokko akka hin finne akeekaa jiru. Namoonni biroon yaada isaanii dhimma kanarratti calanqisiisaa jiran ammoo mootummaan loltoota Tigraay jedhee hawaasa nagaa bu'uuraalee misoomaa fi hambaalee seenaa biyyattii boombiidhaan bobeessaa jiru boru naannolee biyyattii hunda keessa naanna'uun riphee loltoota sababa godhachuun ummata nagaa hin haleelu jennee wabii hin qabnu waan ta'eef ummanni roga hundaan of qopheessuu akka qabu dhaamsa isaanii dabarsaa jiru. Akka fakkeenyatti mootummaan kun waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota gumuz sababa godhachuun godinaalee kibba lixaa fi Oromiyaa bakkeewwan waraanni keessa socho'uu fi Beenishaangul Gumuz rukuturraa duubatti kan jedhu miti jechuun akeekkachiisaniiru. Sirni amma aangoo siyaasaa mootummaa federaalaa dhuunfate kun farra sanyii dhala namaa waan ta'eef ummanni Oromoo sabaa fi sablammoota biyyattii waliin ta'uun tokkummaan irratti finciluun sirna kana ofirraa cicciruun waanjoo gabrummaa haaraa irratti fe'amuuf as deemu caccabsee bilisummaasaa labsachuu qabaan dhaamsa sagantaa keenya har'aati. Kan qopheesse Liiban Jaarsoo, kan gulaale Abdii Waaqayyoo, kan isiniif dhiyeesse ammoo ana Gurmeechaa Gammachuuti. Torban hanga sagantaa biraan walitti deebinutti torban nagaa isiniif hawwinaa nagaatti. Dubbate du'e eebbisa Usmaayoon daadhiin koo haa caaluu yoondeefaaf kilee bu'e dhugaa dubbate du'e xaahaan koo nadhiin koo taaddasaa jaarraan koo eelemoo waaqoon koo yoondeefaaf kilee bu'e sabaaf falmatee du'e. Kile bu'e biyyaa falmatee du'e anillee maafeeffaaf kile bu'a dhugaa dubbadhee du'a ani hoo maafeeffaaf kile bu'a dhugaa dubbadhee du'a. Siyasa nateen ta'uu dhamaasa haacalu makeenutu baasa omoko makeenutu baasa taako makeenutu baasa koleeko makeenutu baasa makeenutu baasa makeenutu baasa makee sababbaasa makee komo baasa. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi wannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna.
sagantaa cimisa miidiyaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka irraa nafneef asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii dirree shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.